Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkootti. Ameen. Duraan dursaa yeroo kanaaf sa'aatii kanaan nu ga'uudhaaf jaalala isaatiin dhiifama isaatiin yoonaan kan nu ga'e maqaa Waaqayyo Abbaa keenya yeroo hundumaa kan ulfaateef kan eebbisame nuuf haa ta'u. Kabajamtoota abboolii koo lubootaa akkasumas tajaajilii mana amantaadhaaf kan ariifattan obboloonni koo daaqonootaa nageenyi Waaqayyoo amma gurri keessaniif kan dhaggeeffachaa jirtan daa'imman irraa kaasee obboloonni koo harmooliin koo hundi keessanuu nageenya Waaqayyootiin nagaan si gaafadhaa. Akkam ooltanittuu akkamiin yoo nageessanittuu. Ameen. Ka cubbuu keenya osoo nutti hin ilaaliin jaalala isaatiin dhiifama isaatiin nu eegee nu tiksee mana isaa keessatti walitti qabamnee waa'ee maqaa isaa waa'ee jecha isaa akka barannuuf Waaqni nu eeyyame maqaan isaa yeroo hundumaa kan ulfaatee kan eebbisame nuuf haa ta'u. Egaa sagalee Waaqayyoo yeroo hundumaa ni baranna. Haa ta'uti garuu Waaqayyoos bulee ka'ee haaraadha sagaleen isaa nutti dubbata waan ta'eef sagalee Waaqayyoo wajjin baranna. Waaqayyo Abbaan keenya hunda keenya nu haa barsiisu. Akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti mata duree godhannee kan nuyi waliin ilaallu ergaa qulqulluu Phaawulos erge gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 11 irra jecha jiru ta'a. Kunis meeshaa Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa jedha. Meeshaa Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Egaa adeemsa jireenya jiraannu keessatti biyya lafaa kana keessatti meeshaaleen nu barbaachisan jiru. Meeshaan nuyi harkaan oomishnu jira. Meeshaa Afrikaan oomishee nutti gurguru jira. Haa ta'uti malee karaa jireenya kana keessatti karaa kiristaanummaa keenya keessatti Waaqayyoon kan ittiin beeknu Waaqayyoos nun kan ittiin nu beeku meeshaaleen nu jiru. Ammagaa warreen nuyi bu'aa bahii adda addaaf ittiin baanee galluuftoon taane Waaqayyo arjummaa isaatiin kan ittiin nu jiraachisu nutis Waaqayyo arjummaa isaatiin nu wajjin jiraachisu kan ittiin beeknu meeshaaleen jiru. Kanaaf meeshaalee kana guutummaatti hidhaa jedhe. Egaa Waaqayyo karaa tokkos karaa biraas ni dubbata jennee yeroo hundaa ni dubbanna. Amma gaa meeshaan kun maaliyaa? Meeshaa maaltu jira laati kan Waaqayyo? Eenyu irraatti immoo argachuu dandeenya? Eessa irraatti argachuu dandeenya? Isa jiru tokko tokkoon nu haa ilaallu. Waaqayyo Abbaan keenya hunda keenya nu haa gargaaru. Egaa Phaawulos ennaa nutti dubbate warra Efesoonitti ennaa dubbatu sabni Efesoon jeeqamurraatiin kan ka'e gara duubaatti akka isaan hin deebineef amantii isaanirraa akka hin deebineef shakkiin taane isaan keessa akka hin galleef meeshaa Waaqayyoo hidhadhaa. Amma gaa asirratti kan nuti dubbannu meeshaa Waaqayyoo kan nuti hidhannu wanta salphaatiin bichaa ta'uu danda'a. Garuu inni akka inni nutti himutti guutummaatti dhibbaa dhibbatti meeshaa kana hidhadhaa jedha. Hidhateera taanaan meeshaan kun guutummaan keessa hin jiru taanaan bu'aa nuun buusu waan ta'eef meeshaa Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa jedhe. Nuyis meeshaa Waaqayyoo guutummaatti hidhannee dhaaltota mootummaas akka taanu fedheef jaalala Waaqayyo Abbaa keenya hunda keenya wajjin haa ta'u. Egaa Phaawulos kan erge keessaa namoota akkamiif erge isa jedhu wanni kun immoo maali inni? Meeshaaleen kun maali isa jedhu kan Waaqayyoo kan biyya lafaa irra dabaasnee ilaalla. Waaqayyo Abbaan keenya nu haa gargaaru. Tokkoffaan meeshaa Waaqayyoo kan inni jedhe dhugaadha. Egaa jireenya jiraannu keessatti hojii hojjennu keessatti bu'aa bahii baanu keessatti dhugaan nu barbaachisa. Dhugaan meeshaa Waaqayyoo inni nuuf laatu keessa meeshaa ittiin Waaqayyoon barru keessa meeshaa ittiin Waaqayyoo wajjin jiraannu keessa isa tokkodha jecha. Karaa meeshaa kana hidhadhaa jedhe. Namni dhugaa qabannaan har'aaf jireenyi isaa yoo jalaa jallate har'aaf jireenyi isaa yoo kan badeetti fakkaate har'aaf jireenyi isaa kan gadhaanaatti fakkaate yoo jiraate illee boruuf jireenya boruu argachuu ni danda'a jedhe. Maaliif meeshaa Waaqayyoo qabateera waan ta'eef. Karaa Waaqayyoo qabateera waan ta'eef. Daandii Waaqayyoo qabateera waan ta'eef. Kanaaf dhugaa qabadhaa jedhe. Har'a nuyi meeqa keenya dhugaa qabannee jiraanna laati? Jireenya har'a jiraanne boruu hin jiraanneef. Jireenya har'a nu gammachiiste boru nu gaddisuu dandeessuuf dhugaa gadhisneetiin baay'een keenya wanta sobaatiin kan ola shoofaa jiru baay'ee keenyatu jira.
dhugaa qabnu jallisne dhugaa namoonni qaban jallisne namoota hin taaneef wanta hin taane kan yaannu baay'ee keenyatu jira. Jireenya kan jiraanneef nuti kana yaannu. Kanaaf meeshaa waaqa inni tokkoffaan dhugaadha jedha. Namni dhugaa qabannaan dhugaa qabdannaan dhugaa dubbate jennaan jireenyi keenya karaa qajeelummaa ta'uu ni danda'a jecha. Kanaaf guutummaa guutuutti inni annu taanaan dhugaatiin nuyi meeshaa waaqayyo qabanne jechuu dandeenyu. Mana waaqayyoos jiraachuu hin dandeenyu. Maaliif namni mana namaa deemu meeshaa namicha barbaachisu qabaachuun dirqama isaa waan ta'eef. Kanaaf meeshaa waaqayyo qabanne waaqayyotiin tajaajillee ofii keenyas tajaajilamne haaltota mootummaa isaa ta'uuf dirqama moonni dhugaan kun nu barbaachisa jecha. Kanaaf dhugaan inni tokkoffaati jecha. Lammaffaan meeshaa waaqayyo hidhadhaa inni jedhe keessaa qajeelummaadha. Amma namni qajeelummaa qabu namaaf dabaa hin yaadu. Nama akkasaaf waan gaarii malee waan yaadaa hin yaadu. Isa kanaaf meeshaa waaqayyooti jecha. Waaqayyoos maal jedhe duraan dursee namni anaan jaallatoo jiraate dura of haa ganu jedha. Dura fedhii foonsaa lafatti haa dabalu jedha. Ergasii booddee fannoo koo baate na duukaa bu'u. Amma gaa qajeelummaatiin isa wajjin deemna taanaan waa'ee nurraa eegamu kan waa'ee nurraa barbaadamu qajeelummaatiin baadana taanaan meeshaa waaqayyo sirriitti hidhanneerra jecha. Kana irratti seenaa kitaaba qulqulluutti kan argan Yoosef nama jedhamu nama abbaa isaa fi haadha isaa keessaa bahee ijoollee 12 keessaa isa tokko ture. Amma gaa Yoosef qajeelummaan isa keessa jiraata ture. Dhugummaan isa keessa jiraata ture. Meeshaa waaqayyoo dhugummaa guutummaa guututti kan hidhatee deemaa jiru ture. Kanaaf booddee qajeelummaa isaatiin waaqayyo sabni obboloonni isaallee waasa irratti ka'an abbaan isaa gara isaatti galaa fudhattee deemuu qabda. Saba ijoollee koof galaa fudhattee deemtee maal akka isaan hojjetan ilaalennaa jedhu ijoolleen isa obbolaan isaa isa irratti waan hamaa yaadanii jira. Har'a nuti meeqa keenyattu namoota nu wajjin jiraniif namoota nu wajjin deddeebi'aa jiraniif waan hamaa yaadaa jirra laati. Inni garuu namoonni barbaadan naaf haa yaadan malee obboloonni koo waan barbaadan naaf haa yaadan malee ani nan ilaallatu waan ta'eef ani qajeelummaa kootiin deemuun qabaa jedhe. Ilaalagaa maaliif duras dhugaa qabateera. Amantii qabateera hunda waan qabateef kana booddee kanatti qajeelummaa kana qabateetiin adeemee jira. Egaa amma gaa qajeelummaa qabachuun maal akka nama fayyadu kana irratti ilaaluu dandeenya. Isa kana booddee obboloonni isaa waasaa gurguran dabarsanii ammas obboloonni isaa Ismaa'eelotatti waasaa gurguran. Ismaa'eelonni immoo Filisxeemotatti waasaa garan qajeelummaa isaarraa kan ka'e seera uumamaa boqonnaa 37 irraa kaastanii argitan waa'ee masaa bal'inaan ni argan. Kana booddee namichi kun qajeelummaa isaarraan kan qabate obboloonni isaa Ismaa'eelotatti isa gurguran. Ismaa'eelonni immoo gara Filisxeemotatti biyya Filisxeemotatti innaa isa gurguranii ni garboomee jira. Amma gaa ilaalagaa qajeelummaatirraan kan ka'e biyya lafaa kanarratti dhugaa yoo dubbannee sirriidha nuuf dhagahamuu isuu danda'a. Qajeelummaatiin yoo deemne wanta waaqayyo jaallatu yoo hojjenne nuuf dhagahamuu isuu danda'a. Garuu booru daandiin keenya nuuf banama. Jireenya keenya irratti waan gaarii arganna. Isa kanaa booddee amma kana naqa lama gurgurame mana mootitti ni gurgurame ni garboomee jira. Kanaa booddee garboomee egaa inni dhugaafiin qajeelummaa qabate waan gadhiisuu hin barbaanneef qajeelummaan mana isaa sana keessatti ni baheefii jira. Qajeelummaatiin ni jiraate jira. Amantummaatiin ni jiraate jira. Kan mootiin isaa sun isa ajaje sana kan mootiin isaa sun isa raawwachuu qabu sana isatti meesan raawwachuun qaba jedhee of dirqamsiisee ofitti murteessee jira. Amma gaa nuti har'a qabeenya nuti irratti muudamne irratti hojii nuti irra muudamne irratti meeqa keenyatti qajeelummaa fi amantummaa qabna laata. Inni garuu kanaa booddee ani amantummaan narraa eegama. Narraa wanti barbaachisu kana waan ta'eef dirqama kooti jedhee of horeeksisee waan gaarii hojjechuun irraa jiraata. Qajeelummaan irraa hojjetu jiraata jedhee qajeelummaa isaatiin gara mana mootichatti deebi'ee waan gaarii hojjechaa jira ture jedhe. Nuyi har'a garuu har'a waan gaarii hojjenna jenne yaadnellee yaadaanillee yoo yaadne bulleetiin namoota irratti waan hin taane yaadna. Iddoo muudamne irratti waan hin taane yaadna. Isa kanaa booddee garuu inni kan narraa eegamu qajeelummaadha jedhee mana mootii sanatti amaname. Mana mootii sana keessatti qajeelummaa isaatiin waa raawwatu mootiin sun isa argee isa muudee jira. Amma gaalaalaagaas namni gara mana waaqayyootti deddeebi'e waaqayyo wajjin hin jiraa waajjira qormaan itti jiraachuun isarra jiraata. Maaliif qormaata sana yoo keessa darbeerraan kanaaf maalummaan isaa hin beekamu waan ta'eef. Kanaa booddee Yoosef qoramuun dirqama isatti ta'e jira. Amma gaa Yoosef mootii ta'uuf Yoosef waan gaarii argachuuf
qulqullummaa isaatiin qajeelummaa isaatiin eebba argachuuf bu'aa isaa argachuuf dirqama qoramuu qaba. Qorames. Kana booddee iddoo muudamee jiru sanatti mana mootii jedhu sana keessatti haati manaa mootii sana qormaata isatti dhiyeessite jira. Waaqayyo abbaan keenya qormaata jalaa nu haa baasu. Inni qormaata isatti dhiyeessitu Yoosef ati kanaa booddee hunda wajjin wanti hin taane raawwatte irraan kan hafe hin barbaadu dirqama keeti kun jette isatti mul'iste. Amma egaa inni qajeelummaa isaati waan ta'eef mootiin sirratti na muude. Siitiin isa qabeenya irratti na muude malee sirratti na muudne jedhe. Homaa rakkoon qabu Waaqayyo nu argu. Agartanii egaa namni qajeelummaa hin qabne akkatti jiru namni Waaqayyo namni nu argu waan ta'eef rakkoon qabu jette. Inni qajeelummaatiin waan deemuuf qajeelummaa isaa waan abdatuuf yoo namni nu argu baate eenyu nu arga jedhe Waaqayyo nu argaa jedhe. Har'osoo nuti Waaqayyoon oksine namni nu arga jenne Waaqayyo too nu ilaalaa jiru Waaqa halkaniif guyyaa uume nu ilaalaa ta'u jiru namoota oksineetiin kan cubbuu hojjennu meeqa keenyatu jira. Namni namarratti kan dabaraawwan wajjin taane kan isarratti yaadnu meeqa keenyatu jira. Inni garuu yoo namni na arguu baate nan ilaallatu jedhe Waaqayyotu na argaa jedhe. Kanaaf wanta Waaqayyo na argu kana of oksuun qaba jedhe. Mootiinis immoo sirratti aangoo na laanne jedhe. Agartanii qajeelummaa inni qabu. Ati manaa mootii sana qajeelummaa waan hin qabneef wanta hin taane sirratti yaaduu barbaade. Isa kanaa booddee ooftee kana raawwattatee raawwoo waan kana achi sirratti hin iyyaa jette. Ilaale ammas qajeelummaa isaatiin ija dhugaa isaatiin ilaale. Yooti natti iyyite maal na gootaa jedhe. Namni foonii akka koo natti iyyite. Namni akka koo borduu dandeessu yoo natti iyyite homaa nan gootu. Garuu Waaqayyoon abbaan jireenya bara yoo natti iyye boru wanta hin taane keessa galuu waan hin danda'uuf hin barbaadu hin barbaadde iyyuu yoo iyyuu istee hin barbaadde gootee jedhe. Har'a meeqa keenyatu wanta akkasii jenna laati. Faayidaa fooniif jenne kan nama gurgurru hin jirru. Bu'aa har'atti jiraannuuf jenne har'atti bulluuf jenne dhugaa namaa oksinee dhugaa kan isa tokko kan baasnu hin jirru laati. Soba isa tokkoof masakkarree isa tokko kan oksinu hin jirru laati. Namni maal laan jenne qajeelummaa nuti qabnu turre kan dubbachuu qabnu ta'u jiraatu nama nu fakkaachuuf jennee qajeelummaa keenya jallisne dhugaa jallisne kan jiraan deemnu hin jirru laata. Namni kun garuu narraa hin eegamu wanti kun jedhe qajeelummaa isaatiin waa dubbatu waa isaatti iyyitu mootiin dhufeetiin wanta isaa gahee mana hidhaa keessaa isa buuse jedha. Baay'ee kan nama gammachiisu keessa yennaa mana hidhaatti darbamee jedha Waaqayyo isa wajjin jira ture jedha. Ilaaltanii kan namoota qajeeltota ta'an wajjin namoota daandii isaa barbaadan wajjin namoota hojii isaa barbaadan wajjin Waaqayyo amma eessaatti illee deema amma mana hidhaatti deema jecha. Raajii Daani'eel irratti boqonnaa 3 irratti akkuma ilaallutti ijoolleen sadii Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'el qajeelummaa isaaniirraatiin kan ka'e amantii cimina isaaniirraatiin kan ka'e nuyi waaqan taane waaqeffannu irraatiin jechuu irraatiin kan ka'e gaafa isaan deemani Waaqayyo isaan faana iddoo ibidda darbamanii isaan faana lixee ergamoota isaanii ergee isaan baasee jira. Waaqayyo abbaan keenya nuunis ibidda jalaa nu haa baasu. Maaliif namoota qajeelaa wajjin namoota akka isaa wajjin deeban namoota dhugaa qabatan wajjin meeshaa isaa nama hidhate wajjin Waaqa to'an faana jiraatu. Waaqayyo iddoo isaan deeme. Kanaaf Yoosef ennaa mana hidhaatti darbame Waaqayyo isa wajjin hidhamee ture jira. Waaqayyo isa wajjin ol galee ture jira. Har'a nuyi mana jireenya qabnu keessatti Waaqayyo waammannaa laata. Maaliif Waaqayyo waammachuun qajeelummaa hojjechuu jechuudha. Dhugaa qabachuudha. Meeshaa Waaqayyo hidhanne taana mana keenya keessatti waamman. Yoosef garuu mana hidhaa keessatti waa gale qajeelummaa fudhatee galee Waaqayyo isa wajjin gale. Kanaa booddee seenaan isaa jijjiirame yeroo turtii booddee seenaan isaaf jijjiirame mootii ta'ee ni muudamee jira. Isa kanaaf qajeelummaa qabachuun iddoo sagalee Waaqayyo namaan jee ooluun waan gaariif nama qopheessa jecha. Waan gaariif gara mana isaatti nama deddeebisa jecha. Kanaaf ni lammaffaan qajeelummaan ta'eef qajeelummaa qabannee daandii isaarra jiraanne yeroo hundaa amma bara jireenya keenya keessatti mana isaa keessa akka jiraannu fedhiif jaalalli Waaqayyo abbaa keenya hunda keenya wajjin haa ta'u. Inni sadaffaa meeshaa Waaqayyo wangeeladha. Amma namni biyya lafa meeshaan taanee qabatee otoo nama doorseellee nuyi sagalee Waaqayyootiin nuyi jecha Waaqayyootiin wangeela nuuf laateetiin meeshaa godhanne jireenya bara baraatti jiraachuu ni dandeenya. Hankanan goone taanaan meeshaan kun meeshaan taane jechuudha. Nuyi